Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti bulchiinsi aanaa Solloqqee Dongorree tajaajila lammummaa gannaatiin biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaabuu fi mana erga qalleeyyiif ijaaruu eegale. Mootummaan aadaa fi duudhaa Oromoo ganamaatti deebi'uun maraamartooyyummaa fi boodatti hafummaa keessaa ba'uuf xiyyeeffannoo kenne tarkaanfiiwwan haaraa heddumminaan bocuun hojiirra oolchira. Tarkaanfiiwwan kanneen keessaa tajaajilli lammummaa gannaa isa tokkodha. Bulchaan bulchiinsaa aanaa Solloqqee Dongorree obbo Sayyid Hussein akka aanichaatti hojii tajaajila lammummaa gannaatiin hojiiwwan adda addaa baroota darban keessa hojjetamaa jiraachuun fayyadamummaan hawaasaa dabalee jiraachuu ibsan. Guyyaa har'aas biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaabuu fi mana erga qalleeyyii ijaaruu eegalleerra jedhan. Akka aanichaatti mana erga qalleeyyii 20 ijaaruu fi 30 suphuuf karoora qabatanii jiraachuu dubbataniiru. Tajaajilli lammummaa gannaa egaa duudhaan isaas namoota humna hin qabne as keessatti akka gargaaraman kan kaayeffatedha. Keessattuu harka qalleeyyii namoota harka qalleeyyii rakkoo garaagaraa keessa jiran irraa kanaan kan itti gargaaraman waan ta'eef kana karaa jiddu gala godhateen kan eegalan. Suphaa mana harka qalleeyyiitiin wal qabatee karoorri keenya 30 raawwiin keenya 6 jalqabbii irra kan jirru ta'uu isaati. Normally yeroo gabaabaa keessatti xumurree kan keessaa baanu ta'a. Akkasumas ijaarsaanis wal qabatee mana 20 hin ijaarra jenneetiniin kan karoorfanne amma mana 5 almost kan ijaaramee jira. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Adaabee obbo Faayisaa Lammii hojiin kenna tajaajila lammummaa hawaasa harka qalleeyyii fayyadamoo gochuu bira darbe abdii namoota jireenya gadi aanaa jiraataniiti jiran. Akka kutaa magaalichaatti hojiiwwan bara kana hojjetamaa jiruun bu'aalee qabatamaan argamee jiraachuu himan. Kana malees hojii gama ashaaraa magariisaa dhaabuun eegalameera jedhan. Ashaaraa magariisaa dhaabuudhaan erga eegalee bubullee irraa aanaa hanga turratti hojjechaa jirra. Caffee irratti hojjechaa jirra. Guyyaa har'aa immoo sagantaa keenya bal'aa aanaa Solloqqee Dongorree irratti qabanne akkuma agartan dhaabbii biqiltuutiin kan eegalle itti aanee mana harka qalleeyyiidhaaf ijaaruu akkaatuma karoora keenyaatiin kan itti deemaa jirru ta'uu isaati. Egaa akkuma beekamu bara kana keessattuu ashaaraa magariisaatti wal qabatee naannoo biqiltuu miliyoona 1.9 kan qabanne karoorri keenya kana. Kana keessattis hawaasa hirmaachisaa jiraachuu dubbataniiru. Hojiin hirmaannaan uummataa keessa hin jirre milkaa'uu hin danda'u. Akkuma amma argaa jirtan kana dhaabbii biqiltuu irraa kaasee manneen harka qalleeyyii ijaaraa jirru wal qabatee qabeenya amma asitti ba'aa jiru hirmaannaa uummataatiin karaa guutuu ta'een torbee tokko keessa guyyaan hin caalle keessatti uummanni ijaaree hooggansa keenya waliin deebinee kan waliin ilaallu ta'a jecha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Adaabee obbo Faanuu Gammadii duudhaan paartii badhaadhinaa inni hangafaa nama maratti kan hojjetudha jiran. Bu'uuruma kanaan hojii tajaajila lammummaa gannaatiin mana erga qalleeyyii ijaaruu fi suphuun akka kutaa magaalichaatti eegalame jiraachuu dubbataniiru. Hojii tajaajila lammummaa kana keessattis hawaasni hunduu qooda isaa akka baatu dhaamaniiru. Paartiin badhaadhinaa bu'uurri isaa paartii namarratti xiyyeeffate. Paartii namaaf jiraatu nama namummaa isaatiin madaalu kanaafi jechaadha. Hiyyeessa kan dhaabbatee gargaaru nama erga ta'e hiyyeessi dureessi sulqixa jiraachuu qaba kan jedhu. Soo dureessi namni waa qabu nama waan qabne hamsaanii walitti dhufee matoota waa walirra bu'eetu namaa bu'aa buusa. Waa walirra dhufu kana walitti bu'eetitu biyya ijaara. Ijaarumsa biyyaa keessatti gaheen paartiin badhaadhinaa qabu keessaa inni hangafni inni hojiin irratti hojjetu nama jecha. Harka qalleeyyii manni ijaaramaa fi jirus qaamolee deeggarsa taasisaa fi jiru galateeffataniiru. Mootummaa magaalaa hundaa ismaartiin godhee waa hundaa bishaan ifaas waa hundaayyuu nu sirreessa kana baay'ee galateeffachuu barbaada. Isaanis warroota hojii jiran kanallee warroota hojii lafaanii waan kan hojjetan hundaayyuu baay'ee galateeffachuu barbaada.